መቀየር አልችልም። ባልነቱን ግን መቀየር እችላለሁ። ስለዚህ የልጆች አባት ሆኖ ከሷ ጋር የሚያጣላኝ የሚያጠማምደኝ የሚያባላኝ ነገር ምንም ነገር የለም። እንደሷ አይደለም። እኔ እንደሷ የዚህን ያክል የገነነ ጥላቻ ነው ለሷ ምንም የለብኝም። እኔ አዩን አልወዳትም አልጠላትም ባጭሩ ማለት ነው። የማልጠላት ምክንያት ምንም አላደረገችኝም። እሷ ጥፋተኛ አይደለችም። አታቀኝም፣ አላቃትም። ላግባሽ አላት፣ አግባኝ አለችው። ማንኛውም ሴት የምታደርገው ነው ያደረገችው። የማልወዳት ደግሞ የባለ ሚስት ስለሆነች በእሷ ምክንያት ነገሮቹ ሁሉም ነገር ለምክንያት ነው አይደለ እንጂ ይሄ አላህ የጻፈው ነው። ግን ምክንያት ያስፈልገዋል ለሁሉም ነገር። ሰውም ሲሞትም ሆነ ሰው ሲድን ሰበብ ስለሚያስ Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtoota fi hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii edaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma jalqaba irratti viidiyoo koorraa dhageessanitti egaa Sumayyaan viidiyoo hojjetteetii jirti. Viidiyoon ishiis hojjettes immoo Ayyuurraadha. Ayyuurraa jechuudha kan ishiin dubbataati turte. Ayyuun akkuma beekamu akkasiin Sumayyaa hin jaalanne hundi keenya yoo hin beekna jechuudha. namni beekni hin jiru namoonni miidiyaa kana fayyadamu namni hundinuyyuu akka ishiin ayyuun Sumayyaa irraa fedhan qabne Sumayyaa hin jaallanne hundinuu hin beeku jechuudha. Maaliifin ayyuunis dubbataatii turte gilxiidhas immoo waan jiru jechuudha. Guyyaa dheengaddaa akkuma beekamu mucattii sana faana gaafa haasa'aa turte inni Sumayyaan alooddaatim jechaatii turte jechuudha. Hin jaalladhuuni jechaatii turte. haa ta'u malee mooyyuu yemmuu intalittiin akkasitti argeetiin ture maal jettee dubbattusi akka isii hin barbaannettidha. Isii miti keessa darbe Saidoon iyyuu akka isii hin barbaanne dubbataatii turte jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa Sumayyaan jechoota baay'ee kaastee achi keessatti Saidoon mitiyyuu mataan isaa kaameraa duuba dhaabatee raawwatee ayyuu gorsaatii jira kan jettu kan ishiin dubbataatii turte ayyuu gorsaatii jira. Isatituyyuu akkana jedhe jechaanii jira. Malee ayyuuni amma isumayyuu Sumayyaan nan jaalladha. Sumayyaan osoo dhuftee too as galtee osoo Sumayyaan dhuftee osoo ijoollee ishii fiddee dhuftee ijoollee nan jaalladha ishee nan jaalladha jettee kan ishiin dubbattu dhugaa miti sobadha maleedha jechaatii jirti. Ani dubbiin kun durumayyuu na shakkisiisetti jira jechuudha. Yemmuu ishiin እኔ ሱመያ በጣም ወዳታለሁ ሱመያ የኔ ቆንጆ የኔ ማር ምናምን እናሽን ጀቻ turte እንዴ ዛሬ ምን ታገኛ ጀራ ወዴትን ቱሬ ጀቹራ ደሞ እኔ ማለት ፈካታ ቱሬ አከዋን ሳይዶ ሶሶባቻ ጅርቱ በሌስ ዱረ በሌስቲ ሰናፍ ጀቹታ ጋፈ ሰና ኢንተላንጀት ሰናፊ ዋን ሳይዶ ሶሶባታ ጅርቱ ነት ፈካቴ ጁራ አመ ግን ቪዲዮ አመ ሱመያን ጀልቀበረቲ ዳጌስስቴ ሰና hin dhageenye jechuudha. Dhaggeeffadheen ture garuu viidiyoo isaanii hanga dhumaatitti yemmuu ishiin akkasitti nyaaraan akkasitti ta'asoftu kana hin argine ani jechuudha. Isin galtee viidiyoo keessatti hin argine viidiyoo keessatti. Gin bakka baay'ee takka nama garrama. Maaliifin Saidoon biruma jiraateet akkasitti nyaaraan haasofsiisaa turte jechuudha. Ayyuuni akkasitti ishee akkana goote akkasitti nyaaraan haasofsiisaa turte jechuudha. Gin yeroo sanatti sagaleen Saidoollee jala jiraa ture jechuudha. Sagaleen Saidoollee jala dubbatamaati ture. Akkuma በቃ እኔ በጣም ጨንቆኛል ምናምን ጀዲ ጀቻኒ ture jechuudha. Akkuma beekamu akkuma dhageessanitti viidiyoo Sumayyaat irraa akka dhageessanitti jedhi jechaanii ture jechuudha. Gin kuni waan baay'ee takka dabbaruudha. Dhugumaan dhugaatti Saidoon mitiyyuu Sumayyaa irraa fedha hin qaboote Sumayyaa hin jaallatuute maaliif deemee barbaada? Maaliifin innashin Gondoran jirette Gondor innashin Gojaman jirette Gojam innashin bakka kana jirette bakka kana innashin garasan jirette garana maaliif soorafaan kana ana gaafi kanatti ta'e jechuudha. Dhugaadhumaan dhugaatti ayyuu jaalala irraa qabaatee Sumayyaa jibbee jira yoo ta'e maaliif ishee barbaada deema? Ishee miidhuu barbaadeti moo በቃ ምክንያቱ ምንድነው? ይሄ ራሱ ነው የገረመኝ ጀቹ አማ ይናም ቪዲዮ ሲራ ዳገፈደ ጀዶ ባየ ተኮ ነገረመ ጀቹ ማሊፊን ኦዶ እሺ ብረ ጅሩ አከሰከሰከስ ዘዲ ጀቻኒ ቱሬ ጀቹ አክመ ቪዲዮ ኢሳንራ ዳገፈተንቲ ቪዲዮ ሱመያን ገለክስተር ነሞን ዳገፈት ነው ጅራተን አችራ ዳገፈቹ ደንዴሰኒ እና አከሰከስ ዘዲ ጀቻኒ ቱሬ ጀቹ ሱመያን አክመ ጀተሞ የሞ እኒ ጎንዶር ዴሜፋ ባየ ተኮ ገራና ኛት ጀት በጣም አዛዘነኝት ጌታን ባየ ተኮ ገራና ኛት osoo ijoollee koolraa waa tokko ta'e osoo ijoolleen kun osoo inni osoo na barbaadu lafa sanatti deemee wanna tokko ta'e ijoolleen kun abbaa keenya jedhanii na gaafatu anis maalan jedhaan gaafa sana gaafa ijoolleen kun na gaafatani maaliin deebisaa fi deebii maalan deebisaa fi jedhee baay'ee tokko osoo argee jiraadde osoo bakkan jiru itti mee jiraadde
jedhee baay'ee tokkoon tsatsataa ture jetti. Amma immoo gaafan viidiyoo kana argee jedhu isa arguu mitiitii jetti. Isa arguu mitiitii sagaleedhuma isaayyuu son dhaga'uu baadde. Sagaleedhuma isaayyuu jetti. Dhugumaan dhugaatti mucaan kun gaafaan viidiyoo ishee kana keessatti qalbiidhaan taa'e mee qalbiidhaan dhaggeeffadhaa viidiyoo ishee kana. Gaafa viidiyoo ishee kana qalbiidhaan taa'ee dhaggeeffadhu hedduutu kana gaddisiiste jechuudha. Sababni isaa maalinni mucaan kun odoo nani gaafa sana dhufee itti mul'adhe yookiin ijoollee koo fuudhu bakka guddisi ilmoo kan kee jedhee fuudhee itti kenne yookiin immoo ofii kooti bakka silaannoo akkasittiin na barbaada biyya kanaa gara biyya kanaatti gara kanaatti rafaan adeemaa jira. Anumtuu dhufee raawwadhee naannoo ishii yookiin ollaa ishii yookiin bakka isheen jirtu ishee wajjin jiraadhe akkamittiin na jiraachisti? Ijoollee koo maal gooti? Akka bara kanaatti argaatii jirtu haati biddeenaa ijoollee isii maal akka godhaa jirtu jechuudha. Maal akka godhaa jirtu argaatii jirtu. Bara kana qofa osoo hin taane turee jira waggoota dheeraa keessatti bara darbee keessatti biyyuma kana keessatti biyyuma Itoophiyaa kana keessatti haati biddeenaa ijoollee abbaa manaa isii maal akka isiin gooti. Akkasuma abbaan biddeenas akkasuma jechuudha. Isin galee sababa kana ta'eefu kan rabbi qalbii tolche yoo ta'e malee dubartiinis kan rabbi qalbii tolche yoo taate malee kan rabbi darga irraa gale kan rabbis maal akka ta'e hin beekne kan rabbis hin sodaanne umaarraa hin gortu jechuudha. Ani amma isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuun ayyuun waa takka irraa hin gorte natti hin fakkaatu. Lamin akkuma argaa jirruttu namuma isa jabaa kanayyuu jechuma tokko yoo itti dubbatan qaalii tokko yoo isiidhaaf kennan isiin uleedhaan kaate jechuudha. Nama kamirrattuu isiin uleedhaan kaate. Sababa kana ta'eefu daa'imti kuni gaafa waan takka jettee nyaatumayyuu ammuma kana nyaatuma tokkoyyuu har'a kana barbaanne nyaata kana nuuf hojjedhu yookiin nyaata kana nuuf kenni osoo daa'imti kuni jetteeni hojjettee fi kennitiif natti fakkaatu. Kana callaa miti immoo wantoota baay'eedhaan daa'imti keessattuu ilmoon dubaraa haadhumaan tolti. Waan fedhellee maan taane haadhumaan tolti jechuudha. Bakka kanatti Sumayyaan hedduuta kana gammachiiste. Sababni isaa ilmoo kiyya rakkadhullee maan taane ni guddifadha. Kanaafiyyuu ati jetteen Sayidoodhaan ati yaa Sayidoo yoo dhugumaan ati ayyuudhuma jala jecha ayyuu jala deemta yoo taate ofii keetii of amansiistee waa gochuu hin dandeessu yoo taate nan barbaadinis na arkuus hin dandeessu kana booda. Wal arkuus hin dandeenyu. Wantoota hundumaa arkaatiin jira waan ta'eef waan gootan waan jettan hunda isaa dhaga'aatiin hin jira. Immoo kan asirratti ba'ee ani dhaga'uun duwwaa otoo hin taane yoona kan dudda duubaa kan YouTube irratti hin baane hedduutu jira jettee baay'ee dubbatte jechuudha. Jechoonni ishiin jette hundi isaayyuu soba miti dhugaadha. Sababni isaa waa baay'een YouTube irratti dubbatamu. Wanti lafatti dubbatamu dhufee YouTube irratti hin dubbatamu. Wanti YouTube irratti dhufee dubbatamu jecha sobaati jechuudha. Wanti hundinuu jecha sobaati. Fakkeessuu nama ittiin of jaalachiisuu sini galtee sababa kana ta'ee fi dhufanii asirratti jechoota baay'ee jechuu danda'a. Lafarratti immoo garuu wanti biraa jedhamaa jiraachuu danda'a. Nuti wanti beeknu hin jiru jechuudha. Gargar waan isaan baases nuti wanti beeknu hin jiru. Rakkinni biraa jidduu isaanii jiraachuu danda'a. Sini galtee sababa kana ta'eefu rakkoon isaan bira jiru isaan nu biratti furama. Akkasuma yaan jettutti jechuunni baay'een wantoonni baay'een akka jirudha. Garuu ilmaan tanaaf jedhanii osoo walitti deebi'anii nu gammachiisaa turu. Haa ta'u malee immoo wanti immoo rakkina ilmoo tanarratti hin ga'u. Rakkina isii Sumayyaa irratti innis ga'u yoo jiraate ilmoo isii kophaa isii teessee guddifachuu ishiidhaaf. Wanti nani jedhu kanumaa jechuudha. Sababni isaa ayyuun dhugumaan dhugaatti daa'ima kana kophaattis qabdee guddisuu hin dandeessu. Sumayyaadhaanis walitti dhufanii ganda tokko jiraachuu yookiin immoo ollaa tokko jiraachuu hin danda'an. Sumayyaanis jaalala ishee qabdu. Ayyuunis jaalala Sumayyaa qabdu. Namni ollaa ta'ee waliin jiraatu yookiin immoo naannoo tokko jiraatu nama jaalala walii qabu, nama jibba walirraa hin qabne, nama walii galtee qabudha jechuudha. Jarri kuni walii galtee hin qaban. Jaalala walirraa hin qaban.
wal dheessaa jiru, wal balaaleffataa jiru. Saba kana ta'eefuu naannoo tokko jiraachuu hin danda'an. Osuma wanta fedhiyyuu ta'e jechuudha. Naannoo tokko jiraachuu hin danda'an. Seedoonis kana amannaa yoo danda'ameef isiidhuma kana wajjin itti fufee jiraachuu. Hin danda'amneef yoo ta'e immoo ajaja ishee sanaa jalaa ba'ee ajaja sammuu isaatiin ajaja yaadni isaa isa gaggeessuun deemee ilmaan isaa barbaadachuu. Isheen iyyuu kana booda wajjin hin jiraadhu itteetti bar. Kana booda wajjin hin jiraadhu. Kana booda na argachuu irra hin dandeessu itteetti. Sababa kana ta'eefuu